DV bara 2025 wajjin wal qabatee yeroo ammaa oduun addaa tokko dhagahamee jira. Akkam jirtu hordoftoota keenya, viidiyoo kana namoota DV guutan mara waan fayyaduuf share gochuu akka hin daganne. Firiin DV bara 2025 guyyaa lama booda yookaan immoo sanbata xiqqaa akka ifoomu beekamee jira. Haaluma kanaanis Ameerikaan namoota hangam karaa biyya ishee akkas fiduu yookaan immoo seensisuu barbaadus ifoomee yookaan immoo gabaastee jirti. American State Department akka gabaasetti bara kana American namoota 55,000 ta'aniif carraa green card yookaan carraa visa karaa Amerikaa seenuu ni laattiif jedhamee eegama. Carraa kanas karaa DV lottery jedhamuun namoota 55,000f visa kana akka laattu ifoomee jira. Haaluma kanaan biyyi keenya Itoophiyaanis namoota carraa DV yookaan immoo visa kana argatan keessaa tokko. Akkuma gabaasicharraa dhageenyetti biyyi keenya Itoophiyaanis namoota 3,000 hanga 5,000 ta'aniif carraan DV yookaan immoo green card argachuu kun akka bahuuf ifoomee jira. Haalli yookaan immoo akkaataan carraan kun itti bahus akkuma lottery kamiinittuu namoota foormii DV kana seeran yookaan immoo haala barbaadamuun guutaniif carraadhaan yookaan immoo randomly keessaa filatamee carraan kun bahaaf jechuudha. Namoota carraan kun yoom ifooma yookaan immoo yoom baha jettanii nagaafachaa turtaniifis carrichi kan bahu akka lakkoofsa Awurooppaatti May 4 yookaan immoo sanbata xiqqaa yookaan immoo qidaamee sa'a 6 irraa waan gadhiifamuuf namoonni hundinuu firii DV bara 2025 haala salphaa ta'een laallachuu ni dandeessan jechuudha. Akkaataan isin firii kanallee laaluu dandeessan yookaan immoo carraa kana isiniif bahuu fi isiniif bahuu dhabuu check gochuu dandeessan osuma karaa interneetiis mana interneetii mana kompiitaraallee hin deemin akkaataa haala salphaa ta'een manuma keessanitti itti ilaaluu dandeessan viidiyoo kanatti isin garsiisa jechuudha. Jalqaba irratti rizaaltii DV keessanii ilaaluudhaaf wanti isin barbaachisu confirmation numberii yookaan immoo lakkoofsa yeroo DV guuttan screenshot yookaan immoo print gootanii harkaa qabdan jechuudha. Yoo confirmation numberiin kunis isin jalaa badi ta'e akkaataan itti isin rizaaltii keessan laalachuu dandeessanii jira waan ta'eef kana namoota confirmation numberiin keessan isin jalaa badiif viidiyoo itti aanutti isinii dalagaa. Amma garuu namoota confirmation number qabdaniif haaluma salphaa ta'een websaayitii DV'n irra laalamu irratti search gochuudhaan akkuma kun viidiyoo irratti argaa jirtan kanaan Chrome ta'u Google irratti search gootanii booda lakkoofsa confirmation numberii keessanii fi maqaa akaakayyuu keessanii yookaan immoo last name bakka jedhutti maqaa akaakayyuu keessanii galchuudhaan haala salphaa ta'een bilbiluma mataa keessan yookaan harkaa qabdanirraa laalachuu ni dandeessan jechuudha. Carraan kun isiniif bahuuf isiniif bahuu dhabuu jechuudha. Nullee hordoftoota keenya carraa gaarii isiniin jecha haala salphaa ta'een haala kanaan haala viidiyoo irratti argaa jirtan kanaan DV keessan check godhachuu dandeessan jechuudha. Carraa gaarii.